Fayyaa yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kanarra si arga garuu har'a kacarraa ta'ee si argadheera. Baga nagaan na hidatillee waan tokko si gaafachuu barbaade. Yeroo baay'ee yoon gisee miidiyaa kanarra si argu mootummaa kana qeexanii yookaan yaada isaan kaaftanii waan miidhaa mootummaa kun hawaasa godhe qofa waan gaarii inni dalage takkallee hin himtan waan badaa qofa himtanii maaliif kun ta'uu danda'e garuu. Amma fakkeenyaaf wantoota gaggaarii Abiyyiin hojjete nuti ammoo wanti sun gaarii miti jennee morminee yookaan ammoo gabaasuu dhiisne jettee yaaddu wanni jiru hin jira waan irratti haasofnoo jiraate. Mee fakkeenyaaf as dhiyooma kana gisee dheengad dalaga abbaayee eebbisu Abiyyi jechuun ifaajee piroojeektiin sun ifaajee artiin baasee gisee xumuretti wanni kunoo waan gaarii miti. Yaa piroojeektiin laga Abbayyaa waan gaariidha. Garuu waan isin beekuu qabdan piroojeektii laga Abbayyaatiif Abiyyi maaltu waliif fide? Piroojeektiin laga Abbayyaa kan inni ittiin hojjetame mallaqa Itoophiyaanotaati. Kan ijaare injiinara ta'e Itoophiyaanota. Akkasii miti. Hatta nidiyaa isaallee kan fide isaa miti. Armaan dura jechuudha Haile Sillaaseetu jalqabsiise. Hattani Mangistuu Hayilamaariyaam illee waan kana bakka isaa qorate yoo xiqqaate gara bakka 20 wayii qorachiise waan sana isaa lafa kaa'ee mallas dhufee jalqabsiise. Bara Abiyyi keessa xumuramuun isaa Abiyyiitu hojjete jechuudha. Fakkeenyaaf amma innis qooda keessaa qaba, anis qooda keessaa qaba. Nuti kennatti yeroo mana barnootaatti barachuu turre ni yaadatta. Ijoolleen mana barnootaa kan mallaqa achi keessaa hin qabne jiru. Haawwatiin keenya, abbootiin keenya. Itoophiyaanonni hundinuu irra wal taate hojjetattee achi geeffatte. Abiyyi kana keessaa maal qaba? Mallaqa guddaa itti baase moo? Mee waan inni achi keessaa qabu naayimuu ni dandeessa waan gaarii inni achi keessatti hojjete jettee ati yaaddu. Tarii akka nu hundaatti akka Itoophiyaanota hundaatti akka dhalata Itoophiyaa tokkotti waan achi keessatti gumaachi inni godhu yaadaanis ta'ii mallaqaanis ta'ii waanuma ta'eenu achi keessatti gumaachi inni qabu ni jiraata ta'a. Ta'us garuu dhimmi kun dhimma Abiyyiitiin maaliif wal qabata? Fakkeenyaaf wanni sun waan bara mootummoota armaan duraa keessan xumuramin garuu bara mootummaa isaa kana keessatti akka xumuramu godheera inni itti faajee jechuun injiinaroota cufa gayyaree baajata achirratti duraan sababa maqaa saniin dhabame hunda deebisee wanni godhee akka xumuramu taasiseera. Kun hojii gaarummaa isaa mul'isu wanni kun yoo ilaalta. An garuu akka kiyya akka mataa kiyyaatti hojii gaarii dhedhee yaada. Waan hojii gaarii hojjeteef yeroo dheengada ba'uusallee waan abjuun isaa milkaa'eef waan bo'uudha kan natti mul'atu. Akkuma siin jedhe Itoophiyaanonni hundinuu qooda keessaa qaban. Gufuutti ta'ee gufachiisuu dhiisuu isaatiif haa galatoomuu ni jennaan. Waan kanarraa gadafe wanti addatti inni hojjete hin jiru. Bara fakkeenyaaf amma paartiin kun shuumamuu danda'a, shaaramuu danda'a. Waraanni biyya kanaa hayyoomiyyuu itti fufuudha. Qabeenya biyya kanaati miti. Akkasuma piroojeektiin guddaan kun illee qabeenya biyya kanaati. Gaafa jalqaberraa haa gufatu, haa laaffatu, waanuma ta'ellee ta'u takka deemuun isaan dhaabbanne jechuudha. Mootummoonni dhufaa dabraan kamiyyuu akkamitti akka itti fufan namni kamuu namni Itoophiyaa ta'e numa yaalaa jechuudha. Gufachiisuudhaaf yaaluu dhabuun isaa haa galatamu bagan gufachiisin isaafiyyuu hamtuudha waan ta'eef. Waan kanarraa gadafe waan gaarii hojjetee gaarummaadha jedhee wanni hin faarsu waa'ee kanaati irratti hin jiru. Lammaffaa waa'ee mimmaan isaa kaaste. Kan inni boohee fi jaalala Itoophiyaanota irraa qabu piroojeektiin guddichi Itoophiyaanota akkasiin milkaa'isanii fi gammachuutti dhagahamte ibsachuudhaaf gammadee jette. Inumaatu akka itti fakkeessitti hojiin kun hojii isaa ta'uu fi hojii isaa xumurachuu isaatu isa gammachiisee bootte kan yaada jedhutu jira. Wanni hojii isaa qofaa miti Itoophiyaanota hundaati. Nu hunda kennatu waan kana abbummaan hojjechaa ture jechuudha. Takka namni tokko illee irraa dudduubatti hin deebine. Haadha waraqaa lafarraa guurtee feestaalii guurtee sanirraan wannaa miliyoona tokkoon bitatteetu jira. Kaardi boondii laga Abbayyaa miliyoona tokkoon kan bitatteetu jira. Itoophiyaanota guutuutu abbummaadhaan hojjechaa ture waan Abiyyi qofa ilaallatu miti. Dhimmi kun dhimma Abiyyi miti. Inni gammachuu ibsate gammachuu isaa irra dabartee fi boo'ee kanatti kaasteedha. Yoo dhuguma Abiyyiin Itoophiyaa jaallataa fi waan Itoophiyaatu milkaa'eedhaa fi kan boohu taate sila gahee isarraa eegamu kan inni hojjetatu kan inni bahatu hedduutu jira. Gaheen inni bahachuu dhabe barkan nuti irra duullu. Mee fakkeenyaaf gahee personaalii Abiyyi miti. Itti si deema. Wanti nuti morminu personaalii Abiyyi miti. Bulchiinsa ta'eeti waan sila bulchiinsi Itoophiyaanota hojjetu gahee isarraa eegamu kan inni hojjetintu jiraadha yaanni keenya kan nuti morminu. Fakkeenyaaf waa'ee mimmaan isaa baganaa kaaste. Abiyyi otoo duraanii kan Itoophiyaa jaalalaa fi jaalala Itoophiyaadhaaf qabu bakka Itoophiyaadhaaf qabu boohaa otoo ta'e sila lammiileen Itoophiyaa kalkanii guyyaa isaanii boohanii kan sila imimmaan abadan Abiyyi irraan qorinedha. Sababni isaa lammiileen keenya buqqaa jira, ajjeefamaa jira, biyya isaatirraa godaanaa jira, hiyyoomee rakkatee ikoonomiidhaan kufee waan hedduun bulchiinsa isaa kana jalatti miidhame hedduu jira. Otoo boohu ta'e sila piroojeektii tokkochatti milkaa'ame sanii miti wanti isa boochisu mileenaan jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan. Dheengadda gaafa piroojeektii saniif jecha inni boohe lubbuun lammiilee keenyaa kan itti ifaajanii waan sana bakka saniin gahatanii waggaa meeqa isaan durallee isaa asillee lammiileen kun itti ifaajatanii waan kana kanaan gachaa jiran du'aa jiranii buqqaa jiranii waan isaanii isa boochise maaliif hin boochisin? Lammiileen nama 6,000 nama yoon dogoggoruu baadhe nama 6,000 ol na fakkaata lammiileen Horroo Guduruu Wallaggaatii buqqa'ee
wannaa keessa galee akkasitti imimmaan buusee boo'u. Ilma kiyya sareen nyaatee ka jedhu namni tokkochi Itoophiyaa sareen nyaattu piroojeektii san hin caalu. Lubbuun lammii Itoophiyaa takkattiin duutee du'uu qofaa miti sareen lafa argattee nyaattu piroojeektii guddicha laga Abbayyaa san hin caalu hin jedhu ni caala. Sun isaniif boo'ee inni hin boonne lubbuu namaa moo piroojeektii jaa. Inumaatu yaanni isaatu yaada faallaadha jedhee kan hin yaadu wanni tuni morminuuf inni guddaan inni maal seeta. Piroojeektiin guddichi Abiyyi silaa itti milkaa'ee boohuu qabu piroojeektii biyya isaa keessatti nagaa fiduuti. Hojiin isaatis kanumaan wal qabata. Gaheen isaa inni guddaan nagaa lammiilee Itoophiyaa eegsisuudha. Inni nagaa lammii Itoophiyaa eegsisuu dadhabee lammiin isa jalatti manca'ee ajjeefamee godaanee buqqa'ee rakkatu hin boohin. Piroojeektii kanaaf booha jechuun piroojeektiin kun dhimma isaanillee wal qabatu miti. Tarii akka Itoophiyaatti nu hundi keenyaa gammanne anummaanuu boohuu dhiyaadhe waan guddaadha waan nu milkaa'ee nu hundi keenyayyuu waan itti milkoofne waan ta'eef. Ati dhiifama wajjin ati gammachuu irraan qabdaa garuu eebbifamuu laga sanii irratti. Inde namni kanan gammanne shayxaana yoo ta'e malee namaa miti. Shayxanni Itoophiyaatu ni gammada jedhee ture. Shayxanni lammii Itoophiyaatu kanatti ni gammada. Piroojeektiin kun kan waggaa dheeraadhaaf hojjetame kan Itoophiyaanonni abdiidhaan eegaa turteen hundi keenyaa eegaa turre waan ta'eef kanatti namni hin gammanne eessa jira. Nu hundi keenyayyuu itti gammanne anaafatti illee imimmaan namni nurratti nagarre malee kanuma boonu gammachuun nama ni boochiti. Ta'us garuu Abiyyi kana keessatti imimmaan dharaa boohaa kan nuti jennuu fi haga nuti Itoophiyaanotaaf dhimmamnu Abiyyi Itoophiyaanotaaf hin dhimmamu yaada jedhu irraa kan ka'edha kan nuti imimmaan kun imimmaan naachaati jennee nuti ibsinuuf. Mee fakkeenyaaf maali wanni warra guduruu san faanaa kaafte sanama fakkeenyaaf namni miidhe qaamni miidhe qaama isa moo qaama isaa mur. Ilaalaa akkuma jalqaballee si kaase paartiin biyya bulchu kun biyya bulcha erga jedhame hojiin isaa inni guddaan maalidha? Dursee hojiin inni hojjetu biyya isaatiif nagaa fiduudha. Qaama shororkeessaa biyya sana keessaa seera jala oolchee tarkaanfii irra fudhatee biyya sana keessatti nagaa fiduudha. Ga'ee isarraa eegamu kana. Inumaatu warra alarraa dhufanii durriyyee isa jala teettee nama miitu dhiisi qaamnummaan isaatu badi balleessaa meeqa hojjeta. Seera akkaatuma seeratti kabachiisaniyyuu kan hin beekne. Nama ofii isaatiifuu seera kabajuu hin dandeenyetu seera kabachiisa isa keessatti. Rakkoon jiru kana bara. Amma milishaa jedhanii qaamni gayyaasanii uummata keenyan ajjeesan kun inni mataan isaatu qaama ofii isaatii seera cabsutu seera kabachiisuudhaaf gayyaa'a. Kanaaf paartiin kun waan isarraa eegamu hin hojjenne waan isarraa eegamu gahee isaa hin bahanne kanaaf wanti nurra dullu. Fakkeenyaaf gocha naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamu jiru kana uummata Oromoo miidhuu jiru kana Abiyyi itti gaafatamaadha hoo? Eenyu itti gaafatama? Abiyyi dura eenyu itti gaafatama? Bare paartiin fakkeenyaaf dhiifama fakkeenyaaf akka wallaalummaa kiyyaatitti namni Abiyyi dura itti gaafatamuu qaba yookaan dhimma kanarratti gaafatamuu qaba jedhee yaadu bulchiinsa naannoo Oromiyaati malee bulchaa federaalaati miti akka yaada kiyyaatitti yaada wallaalummaa kiyyaatitti kanarratti hoo? Yaanni gaariidha waan tokkoon si kaasa jalqaba irratti paartii biyya bulchu jechuun akka nama oobruu abbaa keetii kontiraata fudhatee jechuudha. Oobruu abbaa keetii namni tokko yoo kontiraata fudhate amma maal godhaa waggaa lamaaf yookaan waggaa sadii fi anaatu facaasaa firii achirraa argamne walqixxee qoodamna agriimantii walii galan. Waggaa 5 kana keessatti yoo inni as keessatti waan gaarii hojjete hojii tanatti oobruu kontiraata fudhate kana irratti callaa gaarii kan inni argamsiisu ta'e namni kun ni komatama. In komatamu. Paartileen akkas. Yoo fakkeenyaaf inni agriimantii waggaa 5 yookaan waggaa 4 walii mallatteessan kana keessatti callaa gaarii kan hin argamsiisne ta'e abbooti waan gaarii hojjechaa jirtu komiin hawaasa wannaa irraa fudhate kana inni obruu irraa fudhate kana irraa komiin itti dhiyaata ijoolleedhaa fi maatii irraa ni dhiyaataaf komiin. Ammoo yoo inni waan kana waan gaarii hojjete yeroo itti aanullee abbooti nuu taate yeroo itti aanullee nama biraa ittiin barbaannu waggaa 5 gad dhufullee agriimantii si wajjin mallatteeffannaa callaa gaarii argamsiisuu dandeetta yaanni jedhama jira dhufa. Kanaaf paartiin biyya bulchu tokko akka nama kontiraata lafaa takka fudhate lafa sana keessatti wanni ta'u kamiyyuu yoo fakkeenyaaf aramaa bifa gaariidhaan kan hin aramamne ta'e qorichi irratti afuufan suni bakka tokko boddeessee bakka tokko ka hanqatu yoo ta'e eenyutu itti komatama. Akkasuma biyya tana keessatti namni arra du'u paartii biyya bulchaa jiru kana. Paartii biyya bulchaa jiru kana ammoo bakka bu'aan isa itti gaafatamaan isa bulchaan paartii sanii isa waan ta'eef kama lammiilee waan Itoophiyaa irratti ta'u hundaa kan itti gaafatamu isa. Inni yoo barbaade warra san seera dhiyeessuun hojii isaati. Nuti ammoo eenyu komanna? Kan nuti komannu hoogganaa paartii sanii kan paartii sana bakka bu'ee biyya kanarra uummata miliyoona 120 arra kontiraata fudhate waggaa 5 ta'ee waggaa haga Itoophiyaanonni hayyamaniif kan itti fufu isa waan ta'eef. Kanaaf komatama. Galatoo yaada naa kennitu. Atis galatoo maa bibi kiyyaarra kun warra guyyaa boqonnaa kiyyaarra bakka boqonnaatti fataa jechuun jira. Yeroo fataa kiyyaa dhuftee naga ta'uu keetiif ammoo booda ni qaxxaamta. Yoo rabbi jedhee ammoo bal'inaa waliin haasofna. Waa'ee kanaati irratti. Inshallah. Wal bira dhaabannee bal'inaan haasa'uu fedha ammaa si waliin. Abshir obboleessi. Fayyaa naa ta'e.